Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya durboomaa ramisiiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yeroo kana geessani, galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Biyya lafarratti gaarummaan nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo kamuu gaarii haa hojjennu, waan gaarii haa raawwannu. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti waa'ee tsoomii kan waliin barannu. Tsooma keessatti maaltu barbaachisaa? Tsooma jechuun maal jechuudha? Tsoomuun dirqama moo fedhiidha? Akkasumallee gaafa tsooma tsoomnu dirqama wantoonni nuti beekuu qabnu maal kan jedhani qophii kana keessatti waliin ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa subscribe, share, like gochuudhaan hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo na faana taatan egaa barnoota keenya guyyaa har'aa kanarraa waa hedduu argachuu dandeessu. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Tsoomni kun tsooma nagaa, jaalalaa, Waaqayyo kan eebbaa nuuf haa taasisu. Kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Jalqaba tsooma jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kaana jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo kanatti taanee jiru keessatti waqtii tsoomaa keessatti yookiin immoo guyyoota giziitii kan jedhaman guyyoota shanan qadaamee fi sanbata gaafa guyyaa 12 yookiin Mikaa'elii gaafa 21 gaafa giftii keenya ayyaana giftii yaadannoo giftii keenya durboo Maariyaam guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa 29 jechuudha. Sagadamu yookiin immoo maal jennee akka sagannuu fi akkamittiin akka sagannu waliin ilaallee turre jechuudha. Sagadoota gosoota arfan keessaa tokko ilaalleerra. Gosoonni immoo 3 hafaniiru. Viidiyoo kanatti taanee jirutti immoo qophii biraatiin waa'ee sagadaatti kan waliin ilaallu. Sagada dursa waa'ee tsoomii beekuun barbaachisaa waan ta'eef egaa tsooma jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi wantoota mata duree irratti kaase kana waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti tsooma jechuun maal jechuudha yoo jenne, tsooma jechuun of daangeessuu jechuudha. Tsooma jechuun of dhorkuu jechuudha. Maalirraa of daangeessinaa, maalirraa of dhorkina yoo jenne, wanta yaraa ta'e irraa, wanta badaa ta'e irraa, wanta Waaqayyoon hin jaallanne irraa, waan lubbuu keenya miidhuu danda'u kamirraayyuu of daangeessuun barbaachisaadha. Maalirraa of daangeessina yoo jenne egaa wantoota nama jedhe hamaa kan ta'an, yaraa kan ta'an, gurra keenyaan hamaa dhagahurraa, ija keenyaan hamaa ilaaluurraa, akkasumallee miila keenyaan bakka Waaqayyoon hin jaallanne deemuurraa, harka keenyaan waan hamaa ta'e hojjechuurraa, ajjeesuurraa, rukutuurraa, dhiiga dhangalaasuurraa kan of daangeessinu jechuudha. Kan of dhorkinu, adda kan baanurraa, kan of dhorkinurraa fagaannu jechuudha. Kana keessatti egaa gaggabaabbinaan ni ilaalla. Tsooma jechuun guyyaa beekameef yookiin immoo yeroo murtaa'eef nyaataaf dhugaatirraas of daangeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma tsooma kana keessatti nyaatarraa of daangeessina, dhugaatirraa of daangeessina. Dhugaatii gaafa jennu dhugaatiiwwan nama macheessoo ta'an, dhugaatiiwwan alkoolii garaagaraarraa of daangeessine yommuu jiraannu yommuu ta'u, nyaata gaafa jennu immoo nyaatota tsooma qaban, qaama keenya kan ijaaran, gara cubbuutti kan nu geessuu danda'an, foon, dhadhaa akkasuma bu'aawwan beelladootaa kan ta'an irraati of daangeessu jechuudha. Namoonni tokko nyaata tsoomuun sirrii miti, dhugaatii tsoomuunis sirrii miti jedhanii yommuu dubbatan, foon tsoomii akkasuma aannan tsoomii kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti eessatti barreeffame jedhanii namoonni gaafii ni kaasu yeroo tokko jechuudha. Barreeffamee jira. Macaafa raajicha Daani'eelii boqonnaa 10 irraa kaatanii gaafa dubbistan jechuudha. Lakkoofsa 3 irratti ani yeroo tsoomii kiyyatti dhugaatiiwwan macheessoo ta'an afaan koo hin seenne, foon, dhadhaan wantoonni bu'aa beelladootaa ta'an kun afaan kiyya bira hin geenye jedhee dubbateetu jira jechuudha. Kanaafidha nutis yeroo tsooma keenyatti waqtii tsoomaatti wantoota qaama namaa ijaaruu danda'an irraatiin kan of daangeessinu kanaafidha jechuudha. Tsoomiin egaa sirna waaqeffannaa keessaa isa tokkodha. Kana gaafa jennu immoo tsooma jechuun yeroo waqtii tsoomitti jechuudha nyaatota kanarraati foon keenya kan ijaaran irraa of daangeessina jenneerra. Dabalataan immoo tsoomiin luugama fooniiti jechuudha. Foon keenya waan hamaa akka hin hojjenneef, foon keenya waan badaa akka hin raawwanneef,
foon keenya waan waaqayyoon gaddisiisutti akka inni hin bobbaaneef kan ittiin qabnu luugama keenyadha jechuudha. Konkolaachisaan tokko konkolaataa isaa luugama taasisee kan inni ittiin qabu fireeniidhaan. Akkuma kana makiinaan fireenii hin qabu taanaan bakka itti dhaabbachuudhaaf malee itti dhaabbachuu hin danda'u. Makiinaan fireenii hin qabu taanaan allayyaa bu'a. Foon keenyattis immoo luugama gochuu qabna. Foon keenyatti fireenii gochuu qabna. Foon keenya ofii isaatii akka yaada isaatti akka fedhii isaatti kan nu ajaju yoo ta'e baay'ee ulfaata. Foon keenya nutu ajajuu qaba. Bakka dhaabbachuudhaaf malitti dhaabuu qabna. Bakka deemuudhaaf malitti immoo akka deemu gochuun barbaachisaadha. Makiinaan bakka itti dhaabbachuudhaaf malitti hin dhaabbata, bakka itti deemuudhaaf malitti hin deemu. Allayyaatti hin deemu. Maaliif? Allayyaa bu'aa waan ta'eef konkolaachisaan fireenii qabee dhaaba. Kanaaf nutis luugama fooniiti jechuudha tsoomin. Ijjarraa, sagaagalummaarraa, waan waaqayyoon jaallanne sobarraa, waaqolii ormaa waaqessuurraa, hawwii foonii garaagaraarraa kan ittiin qabnu fireeniin keenya foon ittiin qabnu tsoomiidha jechuudha. Daandii lubbuun keenya seera waaqayyoo, abboommii waaqayyoo ittiin argattu yookiin immoo nutii fi waaqayyoon kan ittiin wal arginu dhiifama cubbuu, hiikama cubbuu kan ittiin argannu tsoomiidhaan jechuudha. Tsoomii waan baay'eedhaan hiikaatti ilaaluu ni dandeenya. Haadha kadhannaati tsoomiin. Haadha kadhannaa bu'uurtuu qulqullummaati. Bu'uurtuu qulqullummaati. Obboleettii obsaa diigduu of tuulummaati. Tsoomiin qulqullummaa ni bu'uurti. Ni hundeessiti jechuudha. Tsoomiidhaan qulqullummaan ni hundeeffama. Abbooliin keenya gadaama keessatti of murteessanii yaada addunyaa fi addunyaarraa fagaatanii tsoomiidhaan kadhannaadhaan gadaama keessa erga jiraatanii booddee kan isaan argatan kennaan isaan argatan qulqullummaadha. Tsoomiin obsa nuuf kennitee of tuulummaa nurraa fageessiti. Ni kuffisti jechuudha. Of tuulummaan immoo nama kuffisa waan ta'eef of tuulummaadhaan akka nuti hin kufneef, of tuulummaadhaan jireenyi keenya akka hin banneef dursinee of tuulummaa kana balleessuu kan dandeessu qorichi tsoomiidha jechuudha. Tsoomini cubbuutti balbala kan cuftu, jireenya keenyaaf immoo lubbuu keenyaaf immoo balbala kan bantu bu'uurtuu qulqullummaati. Cubbuu hojjennuuf, yakka raawwannuuf, akka yakka raawwanneef, akka cubbuun hojjenneef kan ittiin of daangeessinu, cubbuuwwan yakka warreen jedhamanitti balbala kan ittiin cufu, kan ittiin daangeessinu, humna guddaa kan of keessaa qabdu, qulqullummaa bu'uuruu kan dandeessu, daandii jireenyaa kan namatti agarsiisuu dandeessu. Tsoomini sababa cubbuutiin murteewwan dhufan, dheekkamsa dhufan, abaarsa dhufan kan jijjiiruu dandeessu. Murteewwan nurratti dhufan, abaarsawwan nutti dhufani tsoomiidhaan geeddarree abaarsa gara dhiifamaatti, jibba gara jaalalaatti geeddaruu ni danda'ama. Saba Nanawwee yoo fudhanne dheekkamsa isaan irratti dhufe, abaarsa isaan irratti dhufe, akka waaqayyo isaan irraa kaasu, akka gaarummaatti isaaniif jijjiiru kan ittiin taasisan guyyaa 3 guutuu maatii isaanii, ijoollee isaanii, saawwan isaanii manatti deebisanii jabbileen illee haadha akka hin argine taasisanii waan tsoomanii tsoomsisaniif qofa waaqayyo irraa dhiifama argatanii. Tsoomin dheekkamsa dhufe kan ittiin ofirraa deebisnu, dheekkamsa dhufe gara gaarummaatti kan ittiin deebisnu humna guddaa of keessaa qabdi. Tsoomiin gama biraatiin seexana mo'uudhaaf kan nu gargaaru meeshaa injifannooti. Diina keenya daabiloosiin kan ittiin mo'annu meeshaa injifannoo guddaa keenya. Qulqulluun Phaawulosi akkuma dubbate seexanaan mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo hidhadhaa jedhe. Efesoon boqonnaa 6:10 irratti miini lolaa keenya diina keenya daabiloosiin kan ittiin moonu, kan ittiin injifannu
injifannoo dhugaa kan ittiin argachuu dandeenyu meeshaa guddaan sun tsoomidha. Kadhannaa gaabbii galuudha, gara waaqayyotti deebi'uudha. Yeroo tokko duuka bu'oota gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti nama hafuura hamaadhaan gaaliniidhaan qabame tokko abbaan isaa mucaa gara duuka bu'ootaatti fidee ture. Hafuura hamaa sana abboomuu hin dandeenye. Gaanelii sana baasuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e abbaan mucichaa gara gooftaa isaatti fidee, gara Yesuus Kiristoositti fidee, duuka bu'oota keetti fideen ture, isaan naa fayyisuu hin dandeenye. Maaloo mucaa koo ni dandeessa yoo ta'e naa fayyisi gaafateera. Ni dandeessa jettee dheen waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni dandeessa jettee lammii amanuun hullu ichaalaal, warra amanan hundumaaf ni danda'ama dheen. Kanaaf amantaa dhibne kiyyaan na gargaare yaa gooftaa nan amanaa dheen. Kanaan booddee hafuura hamaa sana baase gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Hafuurichi hamaan sun ibiddatti kan kaachisu, kan marammartuu yookiin immoo gaggabdoo itti ta'ee isaa rakkisu, bishaanitti bowwaatti kan isa kaachisu, kan isa dhiphisu ture. Hafuura hamaa sana keessaa baase. Gaanelii sana keessaa baase waaqayyo. Iccitii kana immoo duuka bu'oonni gaafatanii turan. Yaa gooftaa nuti maaliif hafuura hamaa kana baasuu dadhabne gaafa jedhaniin, hafuurri hamaan kan ittiin bahuu danda'u tsoomiidhaaf kadhannaadhaan malee hafuura akka kanaa, gaanelii akka kanaa kana baasuun hin danda'amu dheera. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irraa kaasnee gaafa dubbisnu, akkasuma Wangeela Maarqos boqonnaa 9:29. Kanaaf hafuura hamaa kan ittiin hinjifannu, hafuura hamaa kan ittiin abboomnu, hafuura hamaa kan ittiin hiinu, bilisummaa dhugaa kan ittiin argannu, cubbuu irratti jireenya keenya cubbuudhaan mo'ame balbala cubbuu cufnee balballi dhiifamaa jaalalaa qulqullummaa akka nu banamu kan nu taasistu gara waaqayyotti kan nu deessitudha. Maaltu? Tsoomin. Humna guddaa kan of keessaa qabdudha waan taateef. Diinni yeroo ka'u, beelli yeroo dhufu, sababa cubbuu keenyatiin waaqayyo yeroo nutti dheekkamu, tsoomiidhaan fuuldura dhaabbachuun ni danda'ama. Tsoomiidhaan rakkoo dhufe, dhiphina dhufe gara waaqayyotti iyyinee dhiifama argachuun ni danda'ama. Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 akkan jalqaba isinii kaasa. Akkasuma immoo tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irratti dubbisaa. Akkamittiin abbootiin keenya darban rakkoo isaanitti dhufe, dhiphina isaanitti dhufe tsoomiidhaan fuuldura dhaabbatanii akkamittiin akka isaan daangessan, akkamittiin akka isaan dhiifama argatan, gara waaqayyotti akkamittiin akka isaan deebi'an achi raawwachuun ni danda'ama. Tsoomini dhukkuba foonii nama dhukkubsate fayyisuudhaaf ni fayyaddi. Faarfataan Daawit waa'ee kana gaafa dubbatu, ani garuu yeroo isaan dhukkubsatan uffata gaddaa nan uffadhe, tsoomuudhaan namummaa koo gadi nan deebise, gara qooma koottis gadi jedhee nan kadhadheefi jedha. Faaruu Daawit 35:13 irratti. Kanaaf nama dhukkubsateef, rakkoo keessa nama galeef, nama dhibameef tsoomiidhaan kadhanneefi akka inni fayyu taasisu, yoo dhukkubsanne tsoomuudhaan kadhachuudhaan dhukkuba keenya keessaa, rakkoo keenya keessaa, dhiphina keenya keessaa ba'uu akka dandeenyu kan nu hubachiisu kutaa macaafa qulqulluuti. Kun kaayyoo fi faayidaa tsoomiti. Tsoomiin maal fayyadaa? Tsoomiin maal nuuf godhaa? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu nuuf tsoomeeraa. Tsoomni hin barbaachisu namoota jedhaniif deebii quubsaa kan ta'uu danda'u, dheekkamsa waaqayyoo, rakkina, dhiphina, beela dhufe kan ittiin ofirraa daangessinu, dhukkuba foonii keenya irraa kan ittiin fayyuu dandeenyu, cubbuu keenyatti balbala kan ittiin cufuu dandeenyu, yakka irraa kan ittiin qulqullaa'uu dandeenyu, dhiifama cubbuu argannee gara waaqayyotti deebinee kiristaanota taanee waaqayyo wajjin tokkummaan jaalalaan akka jiraachuu dandeenyu kan nu dandeessistudha jechuudha. Kanaaf tsoomiin
faayidaa hedduu qaba. Waaqayyo harkaa waan barbaannu fudhachuudhaaf tsoomiin bu'aa guddaa qaba. Museen Waaqayyoon harkaa Tsillaatii taabota fudhachuu barbaadee ture. Fudhachuudhaaf immoo gara Waaqayyo isa waametti gara tulluu Siinaatti gaafa ol ba'u Waaqayyo irraa waan barbaadu kan inni ittiin gaafate tsoomiidhaan. Guyyaa 40 halkan 40 tsoomee waan barbaadu sana Waaqayyotti himatee Waaqayyo isaaf laateera. Museen fuula Waaqayyo fuulduratti gaafa of gaddeebisee tsoomu tsooma isaadhaan gara Waaqayyotti kadhannaadhaan gaafa ba'u Waaqayyo maal barbaadda jedhee gaafateera. Fedhii Museen barbaadus beekee isaaf kenneera. Nutis waan Waaqayyo irraa barbaannu argachuudhaaf, eebba Waaqayyo irraa barbaannu argachuudhaaf, nageenya Waaqayyo irraa barbaannu argachuudhaaf, jaalala Waaqayyo irraa barbaannu, tasgabbii Waaqayyo irraa barbaannu argachuudhaaf, qabeenya Waaqayyo irraa barbaannu karaa dhugaa ta'een sirrii ta'een argachuudhaaf Waaqayyotti himachuu danda'u nurra jiraata. Waaqayyotti immoo himachuudhaaf meeshaan keenya inni guddaan tsoomiidha. Seera ba'uu boqonnaa 34 irraa kaasnee lakkoofsa 27 irraa kaasnee gaafa dubbisu fuula Waaqayyo fuulduratti Museen tsoomiidhaan akkamittiin akka gara Waaqayyotti deebi'ee itti himate waa barbaadus Waaqayyo irraa fudhate ni argina jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti waa barbaannu argachuudhaaf gara Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf tsoomiin faayidaa guddaa ni qabdi. Faayidaa guddaa ni qabdi. Hawwii foonii isaa badaa sana dhabamsiisuudhaaf, madaa lubbuu keenyaa fayyisuudhaaf tsoomiin humna guddaa of keessaa ni qabdi. Humna guddaa of keessaa qabdi. Madaa baay'ee jira keessa keenya. Rakkoo baay'ee jira keessa keenya. Lubbuun keenya waan baay'eedhaan madoofteetti, cubbuudhaan madoofteetti, yakkaan madoofteetti. Walirratti ka'uu keenyan, waan Waaqayyoon barbaanne raawwachuu keenyan, guyyaa guyyaatti afaan keenyan hamaa haasa'uu keenyan Waaqayyoon gaddisiisaa oolla. Gaafa kana lubbuun keenya ni madoofti. Gaafa kana lubbuun keenya nu keessatti dhiphatti. Gaafa kana lubbuun keenya ni cinqamti. Cinqama kana keessaa baasuuf furuudhaaf immoo tsoomiin humna guddaa qabdi. Tsoomiin humna guddaa qabdi. Hawwii foonii isa badaa ta'e gara sagaagalummaatti kan nama harkisu, gara jibbaatti kan nama geessu, Waaqa tolfamaa akka waaqessinuuf kan nu kakaasu, Waaqayyo irratti akka nuti kaanu, kan argannetti akka nuti gungumnu kan nu taasisu hawwii foonii keenya isa badaa kan ittiin of keessaa dhabamsiisu, gara Waaqayyotti laphee qulqulluudhaan kan ittiin deebinu, akka nuti deebinuufis immoo kan nu dandeessisu humna guddaa kan of keessaa qabdu tsoomiidha jechuudha. Kanaaf tsoomuun barbaachisaadha. Gaafa tsoomnu dirqamaan tsoomna moo fedhiidhaan tsoomna isa jedhu gaafa laallu gaafa tsoomnu fedhii keenya guutuudhaan tsoomuu qabna. Dirqamaan namni waan tsoomuuf nama fakkaachuudhaaf tsoomii jedhamee labsii waan labsameef qofa kan tsoomnu osoo hin ta'in tsoomiin wantoota amma dubbanne kana hunda kan nuuf argamsiisu ta'uu ishii amannee fedhii keenyaan jaalalaan yeroo itti kenninee laphee qulqulluudhaan gaabbii gallee tsoomuun nurra jiraata. Dirqamaan raawwannee wanti nuti dirqamaan itti deemnu garaa duuba wanti nuti itti deemnu gaarii miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Matsaaguutti gaafa dubbatu fayyuu barbaaddaa jedhe. Namni fayyuu barbaadu dirqamaan osoo hin ta'in fedhiidhaan. Waaqayyo dirqamaan ilmaan namootaa bitee hin beeku. Bishaanis kinooti, ibiddis kinooti kan barbaadanitti harka keessan kaa'e. Filannoon kan keenya. Kanaaf gaafa tsoomnus namoota hin tsoomnu jedhanii mana qulqullummaa keessaa ba'an, waa'ee tsoomirratti namoota mormaan hin barbaannu jedhanii warra dubbatan manni kiristaanaa keenya Macaafni qulqulluunis guyyaa tokko dirqamsiisee hin beeku. Maaliif yoo jennu namni waan facaafate argata waan ta'eef, firii isaa ni argata waan ta'eef, dadhabbii isaa dhamaatii isaa ofumaa isaadhaaf argata waan ta'eef. Kanaafuu gaafa tsoomii tsoomu fedhii keenya guutuudhaan, laphee keenya guutuudhaan amannee gara Waaqayyootti deebi'uudhaan gaabbii galuudhaan yakka keenya amannee ta'uu qaba. Gara Waaqayyootti deebi'uudhaan ta'uu qaba. Akkas hin taane taanan amala nutti ta'ee namoonni qofti waan tsoomaniif fakkaachuudhaaf kan deemnu yoo ta'e
fakkaatota taanee jiraanne afna malee waa barbaannu sana waaqayyo irraa argachuu hin dandeenye. Gaafa tsoomnu immoo akkaataa manni amantaa keenya akkaataa seerri mana kiristaanaa jedhu akkaataa macaafni qulqulluun jedhuun tsoomuun barbaachisaadha. Akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti tsoomiin haala armaan gadiitiin ni labsama ni tsoomama. Isaanis tokkoffaan yeroo tsoomii nyaata fo'amu qaama keenya ijaaruu fi cubbuudhaaf nama kakaasuu danda'an kan akka dhadhaa kan akka killee fi aannanii fi dhugaatii macheessoo ta'an kamirraayyuu of dhorkuun barbaachisaadha. Kanammoo seera macaafa qulqulluuti. Macaafa qulqulluu keessatti gaafa ilaallu macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 10:2-3 kan argannu isa kanadha. Yeroo tsoomitti wanta irraa of daangessuu qabu. Gaafa tsoomnu akka fedhaaf yaada keenyatti osoo hin taane akka seerri mana kiristaanaa jedhutti tsoomuun dirqama keenya. Inni biraa yeroo tsoomii sagantaa gammachuu kamiyyuu qopheeffachuun hin barbaachisu. Sagantaa cidhaa irraa sagantaalee gammachuu foon namaa gammachiisuu danda'an kamirraayyuu bilisa taanetu tsooma keenya tsooma. Maaliif yoo jettanii tsooma jechuun gadduu jechuudha. Maalitti gaddina? Cubbuu keenyatti gaddina. Maalitti gaddina? Yakka keenyatti balleessaa keenyatti gaddina. Waan raawwachaa turre afaan keenya waan dubbanne namoota kan biroo obboloota keenya kan ta'an kan madeessine waan sirrii akka hin taane amannee waaqayyo dhiifama gaafachuudhaan gara waaqayyotti deebuudhaan gadda keenya ibsan. Gadda keenya ibsan. Gaddi kun immoo fuula waaqayyoo fuulduratti fudhatama akka nu argatuuf qulqullummaan ta'uu qaba. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos badii balleessaa yakka Addaam fi ijoollee isaa raawwatanitti gaddee gadda keenya isa guddaa sana fudhatee gara gammachuutti nuuf jijjiiruudhaaf waqtii kana tsooma kana keessatti rakkoo hedduu nu argeera. Dhiphina keenya fudhateera. Ba'aa keenya nuuf baateera. Kaballaa keenya nu kabalameera. Fuulli keenya akka nu bareeduuf inni xiffiidhaan kabalameera. Gonfoo ulfina akka nuti argannuuf akililii jireenyaa akka nuti kaawwannuuf gonfoo qoraattii mataatti kaawwateera. Miila keenya isa iddoo hamaa deeme waaqa tolfamaa waaqessuudhaaf deemaa ture sana qulqulleessuudhaaf miilota isaa qulqulluu ta'aniin bismaaraan waraanameera. Harkoota isaa qulqulluu ta'an sana isa ittiin Addaam uume isa qulqulluu sanaan bismaara isaadhaan waraanameera. Harka keenya nu qulqulleessuudhaaf jireenya keenya eebbisuudhaaf kanaafuu waan nuti raawwachaa turre sun badiin nuti raawwachaa turre sun gaddisiisaa waan ta'e ciggaasisaa waan ta'eef iyyuu isa yaadachaa tsoomna malee yeroo kanatti sagantaa gammachuu hirmaachuun nurra hin jiraatu. Foon keenya dadhabsiisne lubbuu keenya boqonnaa akka ishiin argatu taasisuudhaaf yeroo kanatti waqtii kanatti gara waaqayyotti deebuudhaan gadduudhaan tsoomuun nurra jiraata. Kun dambii fi seera mana kiristaanaa keenyaati. Yeroo tsoomii kan nyaannu fi kan dhugnu akkasuma kan uffannu warra rakkataniif kennuudhaan. Tsooma kana keessatti yeroo tsoomitti nyaata ciree keenyarraa misaa keenyarraa dadhabdoota gargaaruudhaan rakkattoota gargaaruudhaan waan qabnuun deeggaruudhaan gaafa nuti harka keenya guunnee dadhabdoota gargaarru waaqayyoon nu gargaara. Bakka ba'eetti nu guuta waan ta'eef tsoomni keenya tsooma qajeelaa akka ta'uuf tsoomni keenya tsooma qulqullootaaf raajotaa akka ta'uuf tsoomni keenya waaqayyo biratti akka nu fudhatamuuf warra dhaban gargaaruudhaan warra dhukkubsatan gaafachuudhaan warra gaddan wajjin gadduudhaan rakkoo keessa warra jiran yaadachuudhaan ilaaluudhaan tsoomuu danda'u nurra jira. Mana kiristaanaa tsoaafii fi shaamaa dhabdee dhiphachaa jirtu. Waqtii kana keessatti sirna qulqulleessaa raawwatamuuf waan ibsitu yaadannoo waan gootu dhabdee mana kiristaanaa baadiyyaa keessatti cufamtee tajaajila dhabdee yaadachuudhaan waan qabnuun bira dhaabbachuudhaan kiristaanota dhiphanatan rakkatan sababa dhukkuba adda addaan hospitaala ciisan mana yaalaa adda addaa keessa jiran iddoo tsabalaatti rakkachaa jiran lammiiwwan keenya yaadachuudhaan akkasumallee biyyoota hambaatti jireenya fooyya'aa jiraanna jedhanii manaa ba'anii akka yaadan osoo isaaniif hin taane haalli jalaa jijjiirramee rakkachaa jiran dhiphachaa jiraniif kadhachuudhaan yaadachuudhaan tsooma kana dabarsuun nurra jiraata. Tsoomni mana kiristaanaa keenyaa isa kana. Yeroo tsoomii harki keenya miilli keenya ijji keenyaaf
gurri keenya, afaan keenya, walumaa galatti guutummaan qaama keenya wanta cubbuutti nama geessuu danda'u, wanta yakkatti nama geessuu danda'u kamirraayyuu of dhorkuudhaan dhiisuudhaan ta'uu qaba. Kun tsooma sirna mana kiristaanaa keenyaati. Macaafni qulqulluun kan jedhu akka amma tsoomaa jirtan kanatti kan itti fuftan yoo taatan tsoomni keessan waan isiniif fudhatamu isinitti hin fakkaatin jechuudhaan macaafa qulqulluu irratti kan dubbatame akka nurratti hin raawwatamneef of eeggannoodhaan tsoomuun barbaachisaadha. Isaayyaas yeroo tsoomtanii wal qocholtu jedha. Yeroo tsoomtan wal irratti kaatu, wal himattu, wal hadheessitu, maqaa walii balleessitu. Tsooma keessan keessatti gaarummaan hin jiru, arjoominni dhugaan hin jiru. Aboottiidhaan wal rukuttu. Dabarsitanii wal kennitu. Wal irratti kaatu, wal himattu, wal hadheessitu. Akkaataa amma tsoomtan kanatti yoo tsoomtan tsoomni keessan fuula Waaqayyoo fuulduratti waan isiniif fudhatamu isinitti hin fakkaatinidha. Tsoomin ani jaalladhe, tsoomin ani filadhe, tsooma akkasii miti. Tsoomni ani filadhe kan rakkatan gargaaru, gaabbii galanii gara Waaqayyootti deebi'u, laphee ofii qulqulleessanii jaalalaatiin gara mana kiristaanaatti deemanii lubatti gaabbii ofii matanii qulqullaa'u, isa gaddisiisan dhiifama gaafachuudhaan hidhaa waanjoo dhiphinaan warra dhiphatanii jiran, warra rakkatanii jiranitti dhiphina isaanii irraa fuudhuudhaan, rakkoo isaanii furuudhaan, jaalalaan, garraamummaan, gad of jedhummaan, qajeelummaadhaan tsoomaa. Tsoomni keessan yoo sana isinii fudhatamaadha. Yeroo tokko wantoonni nutti barame amala kan nutti ta'e tokko jira. Gaafa tsoomiin galu guyyaa tokko gaafa hafu, tsoomiin galuudhaaf guyyaan tokko gaafa hafu namni hunduu sooshaal miidiyaa irratti ba'ee kan isin balleesse, kan isin gaddisiise hundumti keessaniyyuu yeroo 7 miti yeroo 77 dhiifama naa godhaa jedhee miidiyaa irratti ba'ee gaafata. Obboleessa isaa wajjin osoo wal lolee jiru, obboleessa isaa osoo hadheessee jiru, namicha osoo dhiifama hin gaafatin miidiyaa irratti ba'ee dhiifama gaafata. Eenyu dhiifama gaafate? Indee maa inni siraan akkana dhiifama gaafachuu jechuun akkas jechuu miti hin bada. Inni kun abshaalummaa of gowwomsuu jedhama. Abshaalummaan saammoon kan namaa osoo hin ta'in kan ittiin ofirratti abshaalumuu jedhama kun. Of gowwomsuu jedhama malee beekumsa hin jedhamu. Balleessine irra taanan, nama gaddisiisne irra taanan, yakkine irra taanan abaluu si gaddisiiseera dhiifama naa godhe. Tsoomatti seenuuf hin jira. Laphee qulqulluun akka hin tsoomeef dhiifama akkan argadhuuf Waaqayyo dhiifama olii godhaan nuun jedha dhiifama naa godhe si balleesseera. Badii kiyyadha jenneetu nama sana dhiifama gaafachuudha malee miidiyaa irratti baanee si'a 7 miti 77 dhiifama naa godhe waan jenneef kadhannaa keenya dhiifama keenya Waaqayyo nuuf fudhata jechuun gowwummaa. Macaafni qulqulluun wangeela Maatewos boqonnaa 5:23 irratti duraan dursi aarsaa dhiyeessuudhaaf gara mana qulqullummaatti gaafa dhuftu jedha. Aarsaa galataa keechuma kaa'edha. Dursiitii deemi nama si gaddisiiste dhiifama gaafadhu deebii aarsaa kee dhiyeessedha. Aarsaa keenya gaafa dhiyeessinu dursi dhiifama ol gaafachuudhaan karaa adda addaatiin ol gaddisiisuu dandeenya. Nama hin beekne yoo ta'e rakkoo hin qabu. Osoo hin beekin fakkeenya waan dubbannuun namni sun nuti otoo hin beekin namni sun karaa adda addaatiin miidiyaadhaan ta'uu danda'a waan nuti dubbannu waan nuti hojjennu argee nutti gadduu danda'a. Tarii miidiyaadhaan wanti nuti gaafannu isaan ta'uu danda'a. Warra miidiyaadhaan gaddisiisne miidiyaadhaan gaafachuudha. Qaaman warri gaddisiisne garuu qaaman gaafachuudha bakka. Malee nama qulqulluu of fakkeessuudhaaf waan cubbuu hin qabne of fakkeessuudhaaf jalaa miliquudhaaf qofa wanti nuti goonu sun gaarii miti. Nutti baruu hin qabu. Qaaman nama sana dhiifama gaafachuudha kan nurra jiraatu. Laphee dhiifamaa qabaachuudha kan nurra jiraatu. Tsoomni keenya yeroo sanadha kan inni guutummaatti deebii argachuu danda'u. Guutummaatti deebii kan inni argachuu danda'u. Waaqayyo biraa gaafii gaafanneef deebii kan ittiin argachuu dandeenyu yoo akkas taasisne waan ta'eef tsooma keenya keessatti kana raawwachuun barbaachisaadha. Tsoomii jechuun egaa gabaabbinaan gaafa laallu isa kana. Kutaa ittaanu keessatti immoo waa'ee tsoomii irratti barnoota laatamuu qabaniif nuti beekuu qabnu
maalidha wantoota jedhaman dirqama namni tokko xoomuudhaan dursa maal beeku qaba wantoonni jedhaman hedduu jiru. Isaan kana bal'inaan waliin laalla. Kutaa itti aanu keessatti kan waliin laallu waa'ee sagadaati. Sagada yeroo darbee kutaa tokkoffaa laalleera. Warreen ilaalle ammas duubatti deebitanii akka laaltaniif siniin affeera. Kutaa lammaffaa keessatti immoo saganni gaabbii. Fakkeenyaaf namni tokko gara soomatti gaafa galu gaabbii fudhateetu gara soomatti gala. Gaabbii kana gaafa fudhanne immoo sagada akkamii saganna? Walumaa galatti waa'ee gidiraa fi dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa yeroo 41 ni sagadama. Isa hoo maal jennee sagannaa? Saganni gaabbii kobaatti maal jedhamee sagadama? Isaan kana immoo kutaa itti aanu keessatti waliin baranna. Chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa subscribe, share, like gochuudhaan hordofaa. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Jaalala isaa guddaadhaan hunduma keenya nu mil'atee tsooma keenya, tsooma nagaa, kadhannaa keenya, kadhannaa eebbaa nuuf taasisee Waaqayyoon nuuf haa fudhatu. Cubbuu keenya irraa kan ittiin qulqulloofnu, Waaqayyoo irraatii deebii kan ittiin argannu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Araarsummaan giftii keenya durboo maaramee gumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Wasbaata Lagzaabeer.